raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Malkaatti biqiltee yaa alaltuu. Mabaddee sammorkita galaana nagarree. Addakeef kutuutti michitee yaa ofgattu. Mafkoomoo kee yakkita maqaatu dabarree. Maqaatu dabarree. Baala daggala kaasa. Kufusan jala. Baala daggala kaasa. Baala daggala kaasa. Kufusan jala. Baala daggala kaasa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Dhimma daangaa Finfinnee murteessuu irratti ogeessi seeraa maal jedhu? Eenyutu daangaa murteessa? Qopheessituun Faayituu Wadaajoo kan isin keessummeessummaan Gurmeechaa Gammachuuti. Kabajamtoota, jaalatamtoota, dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee ashamaa akkam jirtu? Sagantaa keenya lafaaf lafee har'aa keessatti daangaa Finfinnee daangessuu irratti ogeessa seeraa haasofsiifne qabna. Heerri, labsii fi seenaan daangaa Finfinnee ilaalchisee maal jedha kan jedhuun jalqabu ogeessi seeraa kun itti dhiyaadha. Abbaa kabbiitti si gaa'eera tuffin biyya keetirratti. Heera mootummaarraa yoo ka'ee gallu ta'e heerri mootummaadhaa kan biyya kanaa heerri mootummaa federaalaa jechuukooti kan naannoo osoo hin taane keewwata 49 jala yoo deemne ka'umsumarraa 49 jala osoo hin deemne naannolee lakkaa'a. Naannolee jiran san keessaa Finfinneen hin jirtu. Naannolee sagalan jiran san ala Finfinneen keessatti akka naannootti hin dabalamne naannoodhaan miti jechuudha. Kana murree jalaa haguugamu akka naannoo ofiin of bulchutti. Gama biraatiin keewwata 49 jalatti waa'een Finfinneedhaa kan ka'ee jiru. Keewwata 49 jalatti magaalli kun teessoo magaalaa federaalaa akka taatee fi akkasumas jiraattonni isiidhaa mirga ofiin of bulchuudhaa guutuu kan ta'e akka qaban kaasa. Mirga ofiin of bulchuudhaa akka qaban kanatti dabalimmas keewwata xiqqaa 49 kana jalatti faayidaan addaa Oromiyaadhaaf akka eegamuu qabu sababii isin Oromiyaa keessatti argamtuuf kan jiru ni kaa'aa jechuudha. Isaa booda daangaan Finfinneedhaa fi Oromiyaadhaa ni jiraatamoo akkamii kan jiru irratti ofiin of bulchaa jee jira gaa. Ofiin of bulchee erga jee ofiin of bulchuu kana keessa waa baay'ee jira. Gibiraas jira, humna garaagaraa raawwachiistuu garaagaraa hundeessuu jira, qaama seeraa raawwachiisuu jira, qaama seera baasu qabaachuudhaan jira sadarkaa magaalaa sanitti. Kanaaf hanga eessaatti kan jiru chaartariin magaalaa kana bu'uureesse labsii lakkoofsa 87 bara 1989 baheen keewwata 2 jalatti kaa'amee jira. Maaluma jechuudha Finfinnee jechuun yeroo du'u achii jalatti maal ka'a magaalli Finfinneedhaa yookaan Addis Ababaa kan jiruun labsichi yeroo sanitti iddoo qabatee argamu. Magaalichi iddoo qabatee argamuu fi gandoota baadiyyaa 23 akka haammatutti Finfinnee ibsee ture jechuudha. Labsiin
87 1989 kana keewwata 33 jalatti faayidaa addaa Oromiyaatiif ni tuqa beekamtiidhaaf ni ka'a. Dhimmoota misoomaatii fi wanta garaagaraa faayidaa uummanni Finfinneedha. Oromiyaa irraa harka turratti bulchiinsi magaalichaa akka Oromiyaa wajjin mari'achuu qabu keewwata 33 keewwata xiqqaa 4 chaartara gaafa sanaa chaartarri sun amma ishaarameellee jira san keessatti tuqee jira jechuudha. Daangaan illeen Oromiyaadhaa fi Finfinneen bulchiinsa Finfinneedhaa waliin ta'uudhaan daangaa daangeessu jeeti bira darbe daangaan kuni gaafa san hin daangeeffamne hojiirran oollee jechuudha. Labsiin sitii chaartarii yookaan ammoo magaalaa san chaartariidhaan akka hundeeffamtu kan godhe kun jechuudha. San booda labsiin 310 takka ni bahee isa shaaree 360 takka dhufee bara 1995 waa'ee daangaa Finfinneedhaa ammas waliigalteedhuma Oromiyaadhaatii fi kan bulchiinsa Finfinneedhaatiin yookaan ammoo jaamlaa waan haaraa tokko dabalee asitti ajaja mootummaa federaalaatiin kan raawwatu tahaa waa'een daangaa qajeelfamu mootummaan federaalaa kan nuuni jeeti aangoo mootummaa federaalaa ofitti dabalee faayidaa addaa keessaa hambise. Labsiin kun jechuudha. Labsii dura waa'ee faayidaa addaas ta'ee waa'ee daangaas adda baasee inni kaa'e kuni wanna godheeti bira darbee jechuudha. So kana booda labsiileen biroo 408 bara 1996 bahee kanumti bara 2010 lakkoofsi 1094 waa'ee daangaatis waa'ee faayidaa addaatiis akkasumatti bisee bira darbee jechuudha. Kun kan nama agarsiisu lafti Finfinneedhaa gaafa dura chaartariidhaan turte hanga hektaara 50,000 naannawa sana turte har'aan tana hagamta akka isiin deemte kutaa bulchiinsaa 4 irraa kaatee meeqa akka isiin dabalatte hundi keenya waliin arginaa jechuudha. Kuni eessarraa ka'umsa eessaa ka'ee yeroo mootummaatu waa baay'eedhaaf karaa saaqe. Yeroo mootummaadhaa kan karaa saaqe bulchiinsi faayidaa Oromiyaas tuqee jira. Deebi'ee ammas ofiin of bulchuu akka qabdus ofumaa tuqee jira. Deebisee itti waamamni isaas federaalaaf jedhe yeroo mootummaa kana karaa saaqe labsiileen san booda ba'an ammoo karaa paartii chaanaalii garaagaraatiin qophaa'ee dhiyaata waan ta'eef namni wal dura dhaabbatee wal mormee inni kana dura maalirra oolee gummaaf keessaa baha jedhee namni gaafatu waan hin jirreef akka barbaadanitti akka Oromoo miidhutti akka uummata indiijinas ta'e uummata Oromoo achi jiru sanyii Oromoodhaan lafa san qabatee argamu akka achirraa buqqisuudhaaf mijatutti qopheessan waan ta'eef osoonii fi hojiirran ooliin Spiritiin yookaan ammoo hafuurinti yaada garaagaraa makatee argamu heera mootummaa keessa kan jiru kan xinnoo waa'ee Oromiyaaf beekamtii kan sunillee osoo hojiirran oolle akka darbamu ta'ee jechuudha. Kanaaf jecha seeraa fi heera armaan olitti tuqne kana hanqina isaa wajjin akkuma jirutti ta'ee kana osoo beekamtiin hin kenniiniif labsiin bahee osoonii fi faayidaan sun eegame moo hin eegamneen osoonii fi ifa ta'een uummataaf hin beekamin daangaa sarame waan ta'eef dogongorri wahii asirratti. Abbaabotiin maalabooti abbaabotiin yaakabiiti abbaabotiin Finfinneetti. Ittaan sun ogeessi seeraa kun dhimma hirmaachisummaa kaasu. Daangaa daangessuu irratti eenyutu hirmaachifamuu qaba akkamitti kan jedhu ibsu. Na waame dhugaatu na waame. Hanqinni biraa ani as keessatti argu maali hirmaachisummaadhaan arga. Hirmaachisummaa public participation transparency kan jedhamu heera mootummaadhaa biyya keenyaa keessa keewwata 12 naannoo sanitti kan taa'ee jiru uummata hirmaachisuun iftoomaa wanni tokko deemuun dirqama ta'a. As keessatti har'aan tana waajjirri kantiibaa magaalattiidhaa ibsa wahii baasee ture. Waggaa 7 guutuu nurraa fudhatee kan dhimma kana galteen daangeessuu kanaaf daangaa sararuu kanaaf ta'uu waggaa 7 guutuu walitti guurrachaa turre. Sana qaaqqeessineeru ammaan tana daangeessuu kanatti gallee uummata lachuu hirmaachisnee jirraa. Fedha uummataatiin ta'ee wanti guusi jira. As keessa ammaan tana gaafii kaasuu barbaadu eenyutu hirmaate? Gaafii eenyummaan nama hirmaate baay'ee murteessaadha. Eenyutu hirmaate? Kana jechuun ilmaan Oromoo tuulama kan bu'uura ganamarraa lafa sanarra turanii achirraa buqqaantu eegsamee mari'achiifame moo hooggantootuma bitaa fi mirgaatu mari'achiifame moo sagaleen uummataa akkamittiin xiyyeeffannoo keessa galee kan jiru gaafii guddaatu bakka kana jira. Maalummaan nama hirmaate murteessaadha waan ta'eef haala siyaasa biyya tanaa qabatama siyaasa biyya kanaatiin paartii chaanaaliin yookaan ammoo chaanaliin paartii biyya bulchuu gaararraa hanga gadiitti waan tokko isaan jaan yes jaan hanga jalaatti yes jechuu no jaan no jechuun waan biyya kana barame waan ta'eef jecha osuma dogongorallee qabaate walii fudhatanii darbuutu jira waan ta'eef
eenyummaan nama adeemsa san keessatti hirmaate adda baafamee hin beekamne yoo ta'e fakkeenyaaf namni Finfinnee keessa jiraatu kan aadaa Oromoodhaa duruu harkaan seene kan gara lafa qotee bulaa Oromootti babal'atee jiru yoonis kan hirmaachisu taate fedhii natiisa gaafattu. Obvious mufni si deebisu ani Finfinnee jalatti bulaa hin jaa. Ni dhageenya ni beekna waan jimmarraa dhiyaachaa ture. Magaalli kun maaliif afaan Oromoodhaatiin hojiin guutuun hin hojjetamne federaala jalatti bullaa kan jiru gara jimmaa dhiyaachaa akka ture. Garuu naannoo Finfinnee kanallee gara Burraayyuu gara magaalota biraarraa gaafiileen coordinated ta'e systematically qindaa'ee gara waajjira muummicha ministeeraattis haa ta'u gara qaamolee biraa dhiyaachaa ture akka jiru beekna. Namni hagan takka warri Oromoo hin jaalanne kun lafa Oromoo salphaatti bitatee maallaqaanis haa ta'u afafaajeessis haa ta'u namni harkatti bitatee akkamittiin lakkii Oromiyaa jalattiin bulaase jaa kana hirmaachisu jechuun hirmaannaadhaan hirmaannaan the most affected people namoota bakka saniin ganamumarraa miidhaman namoota aadaa isaaniitiin salphatan nama eenyummaa isaaniitiin dhiibaman kan hin jaalatamne warra sani kan xiyyeeffannaan kan namuuf qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoorraayis warra aangawoota warra qabeenya qabuu fi wanti qofa osoo hin taane of course warri siyaasaadhaa hirmaachuun isaanii bareedaadha keessa jiraachuu qabu. Isaantu boodarra raawwachiisa waan ta'eef jechuudha. Hirmaannaan garuu uummata miidhame, uummata rakkatan, uummata gadadoo keessa, uummata mataasaa qofa keessa qaqqabatee deemu san kan mari'achuun irra jiru. Eenyutu hirmaate kan jiru asirratti murteessaa hirmaannaan barbaachisaa ta'e waan gaggeeffame natti hin fakkaatu. Lafoota dura Oromiyaa jala turan kan amma Finfinnee fa'aa jalatti deebi'antu jira. Of course vice versa yookaan ammoo faallaa kanaa kan Finfinnee jala turan kan Oromiyaa jalatti deebi'an wanti juus ka'aa jira. Ani kun komproomaayizii wayii natti fakkaata. Araara mirga akka warri kunis hin buufanne kunis achi galeeraa sunis of galeeraa haaluma laalleetuma haala mijjatu goone jaanii uummatattiin lamaan gara bitaatti gara as gaddeessuuf waanuma godhame natti fakkaata. Ani ni ta'a yoo ta'e inumaay gabaasaarraa waajjirri kantiibaa baase kana keessatti wantoota kaa'antu jira maal isaan xiyyeeffannaa keessa akka galan kan namatti argisiisu jechuudha. Yakaartaa maddararaaf jedhan rakkoolee turan. Rakkoolee sababa daangaan geeffaminiif sababa daangaan hin sararaminiif uumamaa turan keessaa yakaartaa maddararaaf jechuun kaartaan Oromiyaanis baasee jira kunis baasee jira yookaan ammoo Oromiyummaan yookaan Finfinnee Zuriyaan kaartaa lama fa'aa sadii fa'aa tokkorra baasee taha. የክራይ መሰብሰቢያዎች መደበቂያ ጃኒ ወራ ክለሳብዶታ በኢዶት ቆከ ሰየቱሬ ጃኒ san hanqisuudhaaf jaani san hambisuuf jaani የመልካም አስተዳደር መፈጠሪያ yookaan ammoo rakkoo bulchiinsaa iddootti uumamu yookaan sababa hamaa ta'ee ture jaani kana kanatu qabmalee Oromoodhaatu achirraa dhiibamee aayidemaalummaan isaa badee sabummaan isaa tuffatamee fedha isaa malee achi keessaa baafamee isa san as deebisuudhaaf wanti sababa keessa tokkollee kan ibsaman jiru. Kuni ammoo wanta uummanni gaafatu sanii wajjin wal qabatamoo waliin qabatuun namni dhageeffatu namni waan san arge ofii haa murteessu. Gama kanaan wanti agarsiisu maali? Hirmaachisummaan rakkoo akka ta'e of course naaf gala. Namni qotee bulaa keenyaas haa ta'u namni saba biraas kan lafa sanarra jiraatu Oromiyaa Finfinnee Zuriyaa dhaqee yookaan ammoo naannoo Finfinneedhaa bulchiinsa san dhaqee simbeenu kun jeen Finfinnees dhaqee bulchiinsa Finfinnees dhaqee kunis simbeenu gaafa jeen jidduutti rakkoon uumamu naaf gala akka namoota dhuunfaa miidhamanii sanitti yoon ilaalu kuni ammoo wanta ajandaa ta'ee wanta asi ka'uu miti dubbiin Finfinneedhaa dubbii waan akkasiiti ooli beyond the staff questions san duuba jira waan ta'eef sababni asirra dhiyaate kun waan namatti agarsiisu qabaa abbaan haadhallatuu jechuudha. Finfinneedhuma daangessuunuu barbaachisaadha. Maaliif? Daangaan kun kan akkamiiti? Maal buusa? Kanneen jedhan irratti yaada kennuudhaan xumuru. Ogeessi seeraa raadiyoon Dirree Shaggar waliin turtii taasisan kun. Ani kan inni ilaalu sararuun ni barbaachisa moo hin barbaachisu kan jiru sararuun ni barbaachisa warra jiru keessatti ramadaman. Falmi lamaatu jira kun sararamuu qaba jaa Oromoo ta'ee jechuudha kun sararamuu qabu qaama keenyaa miti qaama ofii kan sararanii kan jiru falmii wayii jira. Falmii kana keessaa warra sararamuu qaba jiru keessaa sararamuu qaba kan hin jiruuf ammoo akka Finfinnee qaama if danda'e addaa heerri mootummaadhaa fi confuse nu godhu jufunfula nutti uumu kana osoo hin taane akkinan itti ilaalu qaama kee keessaa qaama dhukkubsate tokko akkaataan itti tiriit gootu jira. Muruu hanga hin geenyetti qaama kaanitti waa dabarsalee akkaataan itti hidhee akkaataan itti qophatti hambistu jira. Finfinneen anaaf qaama keenya qaama Oromiyaadhaa ta'ee qaama dhukkubsataadha. Kanaaf dhukkubni isa keessa jiru garas akka hin qaxxaamurre
gara Buraayyuu akka hin qaxxaamurre gara Sabbataa gara Sulultaa akka hin qaxxaamurre to'achuudhaaf qaamuma keenya ta'e keenyummaa lubbuu baay'eetu itti dhabame waan ta'eef nama baay'eetu itti miidhame waan ta'eef keenyummaa isaa uumaan halluu qaama keenyaan dura keenya garuu ammoo handura kana akkaataa dhukkuba isaatiin tiriit godhuu qabda. Akkaataa dhukkuba isaatiin tiriit godhuu qabda. Iddoo itti maalummaa itti dhabe Oromoon maateeriyaalaa fi aadaa ofii iddoo itti dhabeedha. Siyaasni Oromoo iddoo itti cabeedha. Iddoo lafti isaatti fuudhameedha. Iddoo ittiin Oromoon itti mataa itti qaqqabamee fi tooftaan adda addaa akkaataan magaalaan kun itti guddate akkaataa itti tuffatamne waan ta'eef jecha of eeggannaa barbaachisu godhuudhaaf daangaan akkaataan itti taa'u akkuma magaala Oromoo keessaa Oromiyaa keessaa magaalaa xiqqoo rakkoo addaa qabdi. Jaamtee akka to'atamtuun barbaadan dhuunfaadhaan warra san beekamu keessaa lafa Oromiyaa jalatti warra bulaa turan kan garas deebifaman kun amma lafti Oromiyaa jala turte Finfinnee jala kan deebifamte jiraachuun rakkooleen reefu isaan xiyyeeffannaa keessa galchanii ittiin daangeessan kana yeroo walitti qabnee ilaallu waan durirraa Oromoon hangaarraa gaafataa ture sanii wajjin miti jechuudha. Leensiin yookaan ammoo ilaaltuun isaan itti ilaalan kan biraadha jechuudha. Administrative convenience yookaan bulchiinsuma akka isaaniif mijatuuf waan ta'e wayinatti fakkaata malee akka ilaalcha nuti ilaallu san leensiin nuti itti ilaallu san natti hin fakkaatu. Kanaaf kan ta'uun irra jiru sararamuu qaba taanaan ammoo maal ta'uu qaba magaalli kun bara 87 gaafa chaartara duraa 87 san itti deebi'ee kutaa magaalaa afur qofa ture Qirqoos, Lidataa, Araadaa fi Addis Katamaa qofatu ture. Warri jiran Arra, Boolee kan jennuun Lammii Kuraa kan jennuun asiin yakka Kolfee, Qaraaniyoo, Boolee kun hundi hin ture gaafa sana. Seerri jarri kun kutaa magaalaa keessatti ittiin dabalamu wanni tokkollee hin jirtu. Yoon isin sarkulaarii jiroo keessaa dhokataa isaan walii ergan ta'een ala bu'uura seeraatiin bu'uura godhateen wanti isaan dabalan kun tokkollee bu'uura seeraa hin qabu waan ta'eef ijoollee ni sararama ta'e. Iddoo sanitti kutaalee magaalaa arfan ganamaa gaafa 87 sanitti deebi'anii achirratti sararamee kan sanirraa afaafee Oromiyaa keessatti akka oolu godhame isumaayyuu garuu Oromiyaan bifa addaatiin tiriit godhuu qaba. Bifa addaatiin ilaalee mataminsa isaa ta'u waan hunda godhuu qabaa kan jiruun ilaalcha jiruun qaba. Kanaaf sararamuun barbaachisaadha. Akkaataan isaa garuu akka kanaan ta'a jeetiin amanaan. Egaa turtii dhimma daangaa Finfinnee irratti ogeessa seeraa waliin taasisneerraa hubannoo argattaniirtu jennee abdanna. Qophii wal fakkaatuun hamma deebinutti nagaatti. Biqiltuun ol baafne yaa'ii keenya damne burqiitu waraabne kan boonaan ol baafne dameen bofa baate toobaa summiitichi waraansa nuuf laate horeessa biqilche doo'ee doowwaan hin jiru doo'ee doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru. Kenya do one in jiru wayo wale ya wale wale ya wale waltuti ya wale wale ya wale wale ya wale waltuti ya wale ega akana si vole ega fachon Kenya nole ega akana si vole usiresun Kenya nole Inole, ya jole, inole, ya jole, ya kapita, raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.